Ashama akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya komeera darbe waadaa isinii freshman koorsii keessaa Entrepreneurship chapterii 7ffaa qabadheen dhufeera. Managing growth and transition kan jedhu kan wal ilaallu ta'a chapterii 7 jechuudha. Okay, chapterii 7 kana keessatti wantoonni nuti wal ilaallu tokko iyyuu jalqabarraa hafnee kan laallee moodeloota entrepreneurship kan Timmons qopheesse kan laallu ta'a. Akkamitti akka moodelii entrepreneurship start business app fi transaction akkamitti akka transformation guddinni akkamitti startup keessa dhufa kan jedhu kan wal ilaallu ta'a jechuudha. Okay, inni moodeliin kun waa sadiif keessaa qaba. Akka inni qopheessite jechuun opportunity of keessaa qaba, ammallee resource of keessaa qaba, ammallee team of keessaa qaba jechuudha. Wantoonni sadiin kun walitti dhufanii business ta'uu danda'e jedhee yaadee jechuudha. Kanaafuu sustainability maaliin dhufa? For environment, community and society dha jechuudha. Dhumarratti jechuudha. Wannoonni tokkotti mee akkaataa inni jeetti business tokko success ta'uudhaaf wannoonni sadiin kun akkamiin barbaachisaa kan jedhu kan wal ilaallu ta'a jechuudha. According Timmons, success is in creating new venture is driven by few central team that dominate by domestic dynamic entrepreneurial process. Akka inni jedhutti venture haaraa tokko eegaluudhaaf central team waan ta'ee jira jechuudha. Kan dominant godhe kaniif dynamic bal'aa ta'e entrepreneurial process keessatti akka inni jedhutti it is take opportunity illee of keessaa qaba. It is a lead to entrepreneur and entrepreneurial team illee of keessaa qaba. Creativity illee of keessaa qaba. Being careful with money ammallee integrated holistic sustainable balanced approach to change ahead illee of keessaa qaba jechuudha. Processoota kana of keessaa qaba. According to the model, entrepreneurial create successful venture must be balance three component wantoota sadeen kana balance godhu qabaa jechuudha. Entrepreneur tokko successful entrepreneur kan venture tokko ta'uudhaaf wantoota sadii baalaansii baay'ee eeguu qabaa jedhe akka moodelii isaatti jechuudha. Inni tokkoffaan opportunity, inni lammaffaan team jennaan. Opportunity jechuun gabaa ability to identify gabaa keessa dandeettii ati gabaa haala dandeettii itti dabaafatu jechuudha. Gabaa keessatti carraa akkamtuu jira, carraa kanatti akkamittiin fayyadama opportunity jirtu san tooftaan dabaafatu. Inni lammaffaan immoo team jaa. Opportunity kanarratti teamii si barbaachisa jechuudha. Tuumaa jiru teamiin ati ittiin biizinesa kanatti success gootu roolota gurguddaa lama of keessaa qaba. Inni lammaffaan inni roolii kana keessaa inni tokkoffaan removing ambiguity and uncertainty of opportunity by applying creativity yookaan inventiveness kan jennu yookaan creativeness yookaan innovativeness kan jennu kana jechuudha. Remove amma uncertainty waan fuula dura dhufa waan hin beekamne isa tiimiin kee yaada opportunity apply bifa creativitytiin kan dhufu uncertainty opportunity jirtu san sirraa remove godhuu danda'a. Maaliif bifa namoota garagaraati waan yaadni garagaraa dhufa achii dhufa asii dhufa yaada profit takkammoo beessa qabu tokko waan qabatanii dhufu jechuudha opportunity keessatti. Inni lammaffaan providing leadership to the manage ullee wanta dhiyeessuu danda'a jechuudha. Advantage dhiyeessuu providing leadership to the manage available resources in the most effective manner of interacting with other yookaan external forces kan jennu san jechuudha. Leadership dandeettii leadership providing leadership to manage dhiyeessuu jechuudha. Leadership wanta manage available resources waan resources harka jiru san manage of taatu in most effective manner karaa ittiin baay'ee bu'aa qabeessa ta'een ammallee interact external wantoota external force alaa dhuftu wajjin itti walii galtee ittiin hoggantu carraa capital marketidhaan illee ammallee change and the context keeping changing constantly jijjiirama dhufuu jiru kanaafaan amma kana jechuun rooliin tiimiin taphatu inni tokkoffaa ambiguity jirtuu fi uncertainty jirtu opportunity faana wal taatanii hamma opportunity ta'e carraa opportunity si laatame san fayyadamuudhaaf ambiguity fi uncertainty jiru san tiimiin kun remove sirraa godhu ni roolii dandeettii akkasii taphataa jechuudha. Inni akka inni moodelii kanatti. Inni lammaffaa carraa
sii kanna jechuun akkaataa ati oomisha available resource existing on your hand irra jiru san nama asii harka jiru san ittiin hooggantee takkammoo itti fayyadamtu ammallee qaama biraatii wajji akkaataa ati ittiin waliin hojjetu ammallee jijjiirama dhufu kana caa wajjiin akkaataa ittiin tarkaanfattullee si gargaaraa jechuudha. Tiimii inni sadaffaan resourceedha jechuudha. Wantoota sadiin kana yoo walitti dhufe entrepreneur venturein tokko success ta'uu danda'a jedheetiti lafa kaa'ee jechuudha moodelii kanarratti jechuudha. Okay. New venture expansion strategy tooftaatiin venturii haaraa tokko strategiitiin expand goonuu keessa yoo halaallu ta'e all successful small business startup eventually face issue of handling business expansion or growth. Kanaafu all successful small business in ta'u gaafa jalqabnu eventually face issue takka nu dhufuu danda'a. Isaan business expansion growth keessatti kan handle akka nuti goonu nu gargaaran jechuudha. Kana jechuun business expansion stage of company stage campaign living keenya tara build with both opportunity and pilsidha wajjin wal dhufu. Kana jechuun opportunity and threat jechuudha. Kana jechuun gaafa expand goon gaafa business keenya kana karaa guddina tokkotti ol siisnu wannoon nu tara billaa nu dhufuu danda'a. Wantoota nu wanta godhan nu gufuu ta'uu danda'a. Opportunity illee akkuma jiru ammallee gufuulleen tiriitilleen jiraachuu malaa jechuudha. Business expansion stage isaa keessatti ni jira waan ta'eef. Growth cause of variety of changes. Growing jechuun guddinni tokko wantoota jijjiirama hedduudhaaf sababa ta'uu danda'a jechuudha. All of which present a different managerial, legal, financial challenge garagara. Amma gaafa guddina seentu akkaataan biizinesiin heerri isaa garagara ta'uu danda'a. Akkaataan itti hojjetu garagara ta'uu danda'a. Finance humnuma ittiin silaan eegaltu sun amma biizinesii irra yeroo tokko irraa biizinesii biraa deemuudha birrii si gaafata baay'ee maallaqa finaansii guddaa si gaafachuu danda'a. Kanaafuu challengeota garagaraa qabaa jechuudha guddinummaan jechuudha. Guddina jechuun mee maal jechuu yoo jenne the new employee wala kana jechuun zaata guddinni jechuun akkaataa sarara jirutti jechuudha. Growth means that new employees the employeen haariin san will be heard jechuun qaxaramuu jechuudha. Isaan maddabamuu assign ta'uu who will be looking to top management of company for leadership. Campaign who will be looking kan barbaade top managementin company leadership keessatti jechuudha. Growth means company management jechuudha. Company managementin company tokko become less gadi dhufu ammallee less centralized ammallee walakkatti walitti dhufu gadi dhufu jechuudha. This may arise kun maal fiduu danda'a level of internal political jechuudha. Politics sadarkaa politikaa keessoo ammallee protection jechuun wanta eeguudhaan eegumsa san ammallee disagreement illee over what goal and project company should be pursue. Disagreement waliigaltee dhabu over what goal and project waan projektii keenyaa fi goolii keenya sanirratti kaampaaniin qabu sanirratti illee walii dhagaluu dhabuutu carraa akkasii fiduu danda'a jechuudha. Growthummaan kun jechuudha. Growth means that market share will be expanded. Market sharing keenya maal ta'a expand inni guddataa jechuudha. Growthiin garuu ammoo calling for new strategy of dealing with larger competitor. Competitorii guddaa keessa fiduu danda'a. Kana jechuun strategiin kompetitoroota baay'ee ciccimoo ta'an keessa si galchuu danda'a jechuudha. Growthummaan kun biizinesii tokko gaafa eegaltee xiqqarratti challenge jira guddattuu challenge jira akkasuma akkasii challenge qabaa jechuudha. Challenge moof dandeessa growthummaan mataan isaa jechuudha. Growth ammallee jechuun additional capitalii si barbaachisa si gaafachuu danda'a. Kana jechuun gaafa growth taatu required additional capital will be required si barbaachisuu danda'a. Creating a new responsibility or to shareholder ammallee investor institutional lender illee si barbaachisuu danda'a jechuudha. Kana jechuun kaapitaala maaliif isaan amma shareholderoota garaagaraallee si dabaluu danda'a. Investor illee si dhufuu danda'a maaliif growing gisee dhuftu guddinni gisee dhufe ammasuma takka finance si barbaachisu. Finance kana barbaadamu namoonni garagaraa si dabalamuu danda'u bifa shareetiin ammallee institution garagaraa baankii irraa liqii fudhachuu dandeesse liqii kana deebisuuf nirraa bakka wantoota meeqaantamtu jira jechuudha. Amma kana jechuun growth bring with variety of changes
bring fiduu danda'a jechuudha. Jijjiirama hedduu fiduu danda'a. In kaampaanii structure caasaa kaampaanii structure keenyaa jijjiirama guddaa fiduu danda'a. Guddinni jechuudha. Nidisii kaampaaniitillee ammallee objective kaampaaniillee jijjiirama guddaa fiduu danda'a jechuudha. Growth jechuudha. Okay. Growth strategy akka ignore Ansoff jetti create for generic growth strategy dhaatu jira akkaataa inni lafa kaayatti waa free for genetic growth strategy lafa kaay. Inni tokkoffaa market penetration, lammaffaa market development. Market penetration jechuun consumption jechuun karaa biraati. Kana jechuun firms seek to achieve growth with existing product in similar current segment, aiming to increase market share. This is a low risk strategy because high experience of entrepreneur with product on market. Kana jechuun gabaabumatti market penetration jechuun gabaan ammas marka jira, marketing kanuma jira, garuu maal qofa dabalta productii current amma jiru kana jechuun market maareetti fiduu jechuudha. Oomishaan ammoo oomishaa jiru kanaaf gabaa haaree dhiyeessuu jechuudha. Kana jechuun oomishaan ammoo dhiyeessaa oomishuma kan oomisha kana osoo hin jira osuma hin jijjiirre gabaa haaree geessite gurguruu jechuudha. Kana jechuun haala gabaa keetii guddiste malee oomisha keetii miti jechuudha. Kana jechuun tooftaalee ittiin istiraatejii guddinaa keessa inni riskii baay'ee xiqqaa of keessaa qabaa jechuudha. Kan maal market penetration. Kana jechuun gabaa qofa malee productiin xuuxu jechuudha. Market development jechuun immoo garaagarummaa qaba. Market development jechuun gabaasii harka jirtu kanaaf oomisha segmentii haaroo fiduu yookaan oomisha haaroo fiduu jechuudha. Market developmentii haaroo fiduu jechuudha. Kana jechuun market penetration seek to achieve growth with existing product. Kana kan jalqabaa irratti maal existing product oomishuma si harka jiru kan with current in the current market segment increasing market share. Bakka haaluma amma ifarka qabdu kana keessa sheeruma kee qofa oomisha kee kanatti baay'ee oomishtee bakka gabaa keessa baay'ee babal'isuudha jechuudha. Market penetration. Market development ammoo garuu maal haareetti marketii jirtu kanaaf develop goote jechuudha. Existing product new market firms growth pushing existing product into new market segment. Marketii haaroo kana itti push goote jechuudha. Push goota marketii haaroo ilaalama kana jechuun existing product into new market segment geessite jechuudha. Oomishuma si harka jiru kana marketii haarootti geessite. Market development is a medium to high risk of keessaa mediumidha hamma high risk of keessaa qabaa jechuudha. Product development jechuun maal jechuudha? Product development jechuun firms develop new product. Kana jechuun existing market segment maal jenne afroon irra deebinee tokko ilaalla. Product development irra jirama. Product developmentiin firmiin tokko gaafa oomisha isaa oomisha haarawa oomisha maal gabaa isaa harka jirutti. Kana jechuun gabumammoo farkaa qabu kana firmiin oomisha haaroo develop godhe jechuudha. Kana jechuun gabaa haaree ittiin barbaadu haaluma gabumammoo farkaa qabu kanatti oomisha haaree yoo oomishe product development jenna. Kana jechuun oomisha guddisuu takkaammoo oomisha haaroo fiduu jechuudha. Maal gabuma isa amma keessa gurguraa jiru kana jechuudha. Diversification jechuun ammoo oomishni isaa haaroo gabaan isaa haaroo jechuudha. Oomisha haaroo gabaa haarayyuu dhiyeessite diversify goote jechuudha. Product development ammoo oomishuma si harka jiru gabuma si harka jiru kana oomisha haaraa gaafatti oomishte jechuudha. Market development jechuun ammoo oomisha si harka jiru kana gabaa haaraa gaafatti uumte jechuudha. Maalin jee oomisha si harka jiru marketii haarootti uumte jechuudha. Market penetration jechuun immoo marketuma tana bal'isu jechuudha. Okay. Kanaafuu inni maatiriksi isaa ilaaluu dandeessa. Asin niiwudha ilaalamma fakkeenya yoo ilaalle productidha asitti ammoo marketidha jennu. Inni kun immoo market penetration. Market penetration marketingiin kam marketii haaroo finna marketii haaroo finna. Marketiin keenya maal kanuma duraan jiru. Oomishni keenya oomisha haaroo finna oomisha finna. Maal goona oomishniinis kanuma duraan jiru. Garuu marketuma kanaa fi oomishuma keenya kana babal'isuu jechuudha. Penetrate godhuu jechuudha. Bal'isu maal oomishuma si harka jiru gabuma oomisha si harka jiru gabaa si harka jiru isum oomishuma kee bal'isu jechuudha. Inni itti aanu immoo garuu product development kan jedhu productiin keenya maal new garuu immoo maali gabaan keenya
kanuma duraan jiru jechuudha. Kanaafuu maal nuti goone gabuma duraan jiru kana oomisha keenya haroo itti oomisha haroo finnee gabaa kanatti gadi baasna jechuudha. Inni sadaffaadha market development yoo jenne market development jechuun akkana gallaalu market developmentiin oomishni keenya maal kanuma duraan jiru garuu gabaan keenya maal jechuudha haarawaa jechuudha. Kanaafuu oomisha duraan jiru gabaa haarootti baasuu jechuudha. Inni kaan ammoo diversification jechuun maal jechuudha productiinis ni'uudha kana gisee garuu productiin ni'uudha gabaan keenya maal haarawaa jechuudha lamaanuu. Kana jechuun oomisha haarawa gabaa haarootti baasuudha jechuudha. Okay. Selecting product market growth strategy keessa gaafa select goonu isaan kana keessa marketing penetration gisee market penetration and consumption cover product that existing market without necessary changing product or outlook of the product. Kana jechuun productii farkaa qabnu kana wantoota barbaachisaa ta'an necessary changing kana jechuun existing product with necessary changing product or outlook of the product jechuudha. Kana jechuun is a possible through use of promotional method. Akkaataa nuti market penetration itti goonu promotional method ta'uu danda'a. Putting various policy price that may attract customer. Yoo duraan birrii waa tokko qaba birrii 50 gurgurte psychological price waan jedhamu jira. Kana jechuun duwwaa tuqaa maal farraa restee customerii gabaa wanta gabbuustee price gabbuustee miidiyaa garaagaraatiin advertisementii gootee bifa saniin market penetration fi dandeessa. Market penetration keessatti gabaan sanuma oomishni sanuma garuu oomishuma keessa gabaa san keessa bal'isuu jechuudha. Bifa promotional methodtiin price keenya cut godhuudhaan ammallee distribute more extensive haala baay'ee extensive ta'een customerii bakka jirutti dhaqqabsiisuufaadhaan isa saniin guddisuu dandeenya jechuudha market penetration. Riskii qabammoo gad inni kun jechuun akkanumaanuu jechuudha riskii qabaa jechuudha. Risk involved in usually the least since product are already familiar to the customer so established market dha jechuudha riskiin isaa. Inni lammaffaa market development. Business market development jechuun oomishni ati of harkaa qabdu kanuma duraan of harkaa qabdu garuu gabaa haaroo baasta. Kana jechuun existing product new market yeroo baastu family isaan kana further market segmentation si gaafata. Strategy kun existing strategy kun jechuun gaafaanii fi hojiirra oolchinu existing market have been fully exploited through need venture of new market. There are various approach to strategiyoota garagaraatu jira tooftaan nuti ittiin market development itti gaggeessinu. Kana jechuun geographical market irratti illee xiyyeeffachuu danda'uu dandeenya. Ammallee new distribution channel illee ofii harkatti fudhachuu dandeenya. New product packaging illee different price policy illee fayyadamnee market development fiduu dandeenya jechuudha. Kana jechuun yoo iddoo tokko irratti duraan xiyyeeffannee Finfinnee qofa irratti fakkeenyaaf deemnee Arbaa Mincii teessisuu Adaamasiisuu kana jechuun iddoonii fi gabaan kun hin geenyetti oomishummaa Finfinnee keessa gurguraa turre san fuunee Harar fa'aa geessuu Dirree haa ta'u Arbaa Mincii Baardaa bakka fadhaa haa ta'u gidduma duraan hin jirre gabaa haarootti baasuu jechuudha tooftaa sansanii ammallee yoonii fi kana ta'uu dide ammallee deebitee oomishuma qabnu kana paakeejiinguma ittiin asheen uuma ittiin xaqalallee ittiin gurgurru kana fa'aa new product paakeejii fa'aa isa kanaan goonee pricing isaa xiqqishollee waan goonee gabaa haaree dhiyeessinee bifa sanii market development godhuu dandeenya jechuudha. Product development immoo into new product existing market dhiyeessuu qofa. Kana jechuun introduction of new product and existing market modification of existing product illee ta'uu danda'a. Kana jechuun oomishuma harkaa qabu tokko modify fooyyessitee waan amma fakkeenyaaf yoo duraan buskutiin kireemii hin qabaanne ta'e amma immoo buskuutuma isaa maqaa saniin kireemiitti dabaltee garuu paakeejingiin ittiin ashagan kan gubbaarratti pilaastikiin ashagus jijjiirtee haarootti deebistee product kan gabbaasuu dandeessa jechuudha. Existing product modify illee yoo goote product development ta'uu danda'a. Kana jechuun gabuma jirutti garuu maal fiddee gabuma jirutti oomisha haaroo fiddee jechuudha. By doing so kanaanis modify gootee productii keenya quality fi quantity isaa daballee performanceedhaan increase product performance dabaluu dandeenya jechuudha. Diversification jechuun makana jechuun this growth strategy involve organizational marketing and selling new product new market at the same time.
say market or selling new product or new market at the same time. Gabaan isaa haaraa'u oomishni isaa haaraa'u yeroo jalqabaatiif gizee gabboo jechuudha oomishni kun. Kana jechuun oomisha tokko oomishtee gabaa san keessattis oomishni sana maduruun jiru gabaa oomishni keessanis haaraa'u kastamariin hin beeku garuu immoo gabaan itti gurgurtu sanis gabaa haaraa'u iddoo duraan oomishni keessan hin jirre yoo ta'e diversify goonee innaa jechuudha. The most risky strategy dha inni jechuudha. Isaan sadeen keessa the most risky strategy as it is involved to announce. Kana jechuun wantoota annaa'unii lama of keessaa qaba. Tokkoffaan new product being created in the business does not now development problem with occur in the process. Inni lammaffaa there is also the fact that there is a new market being targeted which will bring problem of having unknown character lama wantoota lamaan kana qabatee dhufuu danda'a jechuudha. Kana jechuun new product being gaafa oomishtu business does not development problem gaafa amma fakkeenya oomishi tokko isii oomishtu lakkuma oomishtaa deemtuun gaafaan oomishu kana rakkinni problemii kamee kan mudatu hundoo customer feedback inni kamee kan hundoo yoo duraan keessa bulaa turte jechuudha hubachaa dhufte garuu haaraa'u sittaate obstacles ta'uu danda'a jechuudha wannoon ammallee deebite new target new market being targeted gootisan which will bring problems if danda'a of having and now problemii ati hin beekne si dhufuu danda'a. Kana jechuun gabaa tokko keessa gizeedha haalli gabaa customerii guruu san maaleettee amala karakterii gabaa sanii hubachuun sitti ulfaachuu waan danda'eef inni most risky type of growth strategy dha jechuudha. Business ethics and social responsibility waan jedhamu dhufna. Business ethics jechuun businessiin ethics of danda'e qaba ammallee social responsibility of danda'e qaba businessiin tokko gaafa businessii eegalu jechuudha. Kana jechuun approachota sadiitu jira corporate responsibility waan jedhamu jechuudha. Isaan sadiinuu walitti hidhata qaban. According to traditional view of corporation it existing primarily to make profit supported by stakeholder theory. Kana jechuun sirii amma asitti highlight yoo tuqeemalee amma yeroo if duuba gaddeemne tokko laaluu dandeenya jechuudha. Meemma tokko ilaallu akka bifa salphaa ta'een bifa namaaf qabatamuun jechuudha. Business ethics corporate social responsibility inni jalqaba inni lammaffaa triple bottom line yookaan inni sadaffaan stakeholder theory jira. Social business ethics yookaan social responsibility sadiin kana approach qabnaa jechuudha akka theory fudhachuu dandeenya isaan kana. Okay, corporate social responsibility jechuun maalime responsibility kamiiti? Kana jechuun first general name of any theory of corporation that emphasize both responsibility of make money and the responsibility of interact ethically with surrounding community. Kana jechuun kaampaaniin tokko gaafa oomisha tokko oomishu iddoo sanitti waa lama irratti xiyyeeffata. Inni tokkoffaa waan inni irratti xiyyeeffatu dirqamni inni qabu maal? Make money. Profitii ofii argachuu yookaan maallaqa argachuu. Inni lammaffaa immoo dirqama maalii qaba? Interact waliigaluu ethically maalii ethicsii wajjin surrounding community hawaasa naannoo sanii wajjin jiru wajji waliigaluu dirqama qaba jechuudha. Kanaafuu corporate social responsibility jedhama inni kun jechuudha. Kana jechuun waa lama irratti emphasize godhan inni tokkoffaan make money yookaan profitii argachuu inni lammaffaan interact social community hawaasa naannoo sanii wajjin jirutu wajjin interact godhuun dirqama jechuudha. Inni jalqaba irra first. Secondly, corporate social responsibility also specific conception of responsibility to profit while playing role abroad plural question of community welfare. Kana jechuun inni lammaffaa amma dirqamni sirra jiru conception of responsibility profit conception akkuma concept godhu sanitti ammallee gahee hawaasa sanirraa gaafii question community welfare irraa dhuftu guutuu ammas conception godhu dirqama kaampaanii saniiti jechuudha. Inni corporate social responsibility jechuudha. Corporate social responsibility philosophy akkamiiti beektu? Philosophy science akkamiiti? Company expected to income company tokko which company expected action irraa eegamu tokko include not only producing reliable product. Kana jechuun waan irraa expected action jechuun actionii company san irraa eegamu waan company san godhu keessa only produce reliable product qofa irraan eegamu jechuun oomishee gabbaasu. Also
charging fair price illee ta'uu danda'a. Gaafa oomisha san oomishee karaa hawaasa gabbaasee gurguru oomisha san gatiin ittiin gurgurullee charge itti godhullee fair ta'uu qaba jechuudha. Kana jechuun gatiin ittiin hawaasni gurgurullee bifa ifa bilisa takka immoo hawaasni san danda'u tokko with fair profit margin ifillee haqa qabeessa akkaataa jechuun profit margin ifiitillee minute hawaasallee minute akkasumallee playing fair wage of the employer. Kana jechuun wage kafaltii takka immoo mindaa hojjettoota of keessa hojjechiisanii kafalullee fair ta'uu qaba jechuudha. Ammallee but also caring environment ammallee naannoollee care godhuu danda'u kunuunsuu qaba. Ammallee akti social concernoota biraatillee hojjechuu qaba jechuudha. Kana jechuun tiyoorii sadiin keessa inni tiyooriin takkaan filoosofiin corporate social responsibility kaampaaniin tokko gaafa oomisha takka immoo iddoo takka dhaqee waa oomishu wantoonni irratti xiyyeeffatu wanni isarraa eegamu kaampaanii sanirraa producing reliable product namni reliable taate jechuudha. Dhiigatti dhiyeessuu qofa osoo hin ta'in gaafa product san oomishtu gatii namni naannoo san jiru takka immoo gatii namni bitachuu danda'u ammallee gatii ifa qabeessa fair taate jechuudha. Qabeessa taate profitii ammasii argachuu qabdi. Profitii illee argachuu qabdi. Haqa qabeessa tan siin maltu jechuudha. Ammallee haqa qabeessa kan ta'e mindaa warra achi keessa hojjetus eeguun dirqama keeti jechuudha. Ammallee environmentii keessatti hojjettu sanillee balfa garaagaraatiin balleessu osoo hin taane isa environmentii sanillee kunuunsuu qabdi. Ammallee social hojiilee kaampaanii silaa hojjechuu qabu akka hawaasa hojii waliigalee hawaasa sanii gargaaree waan takka hawaasa saniifillee godhuu qaba kan jedhu jechuudha. Corporate social responsibility jechuudha. Kanaafuu obligationii afur of keessaa qaba. Corporate social responsibility dirqama afur of keessaa qaba. Inni tokkoffaan economic responsibility of qaba jechuudha. Kanaafuu tartiibaan qabachuu dandeessan tartiibaan dhufa waan ta'eef gisee baay'ee exit exam amma dura yeroo jalqaba gaafa exit exam qormaanni COC dhufu jechuudha. Exit exam gaafiin kun dhufee jira waan ta'eef tartiibaanii ordering gaafatee ture waan ta'eef bifa orderiitiin qabachuu dandeessu jechuudha. Kana jechuun corporate social responsibility waa afur dirqama ofirraa qaba. Tokko economic responsibility. Economic responsibility jechuun maallaqa dalagee kaampaanii san hojjetee profit argachuu. Maaliif hojjetaa saniifis maallaqa kafala namni kaampaanii san hundeesse profit irraa barbaada hawaasa naannoo sanitti gargaaruu qaba waan ta'eef responsibility akkasii bira. Inni lammaffaan legal responsibility. Kana jechuun seeraa fi seera biyya sanii eeguu dirqama isaati. Inni sadaffaan ethical responsibility. Ethical responsibility jechuun heeraa fi hawaasa sanii itiksii hawaasa sanii naannoo sanii eeguun dirqama jechuudha. Inni afuraffaan philanthropic responsibility kan jennu social amma fakkeenyaaf mana barumsaatti ijaaruu qaba. Kaampaanii sochiitti hojjeta karaa hawaasa sanii baasuu qaba. Wantoota kana hawaasa irratti hawaasa hojii hirmaatee kan gaggeessuu qaba. Wantoota furan kana ofirraa qaba jechuudha. Inni corporate social responsibility theory. Theory inni itti aanu triple bottom line. Triple bottom line jechuun kaampaanii environment economic social waan jaamu jira jechuudha. In this form corporate social responsibility detect wanni inni godhu corporate social responsibility corporate lender formulate bottom line result not only economic terms. Economic term qofa irratti xiyyeeffatu beektu kun costs also versus revenue. But also term of company effective social realms and with respect of the environment form or corporate social responsibility detecting godha corporate leaders formulate bottom line result not only economic term of kana jechuudha. Wanni inni godhaa ture maal cost versus revenue illee detect godhaa ture jechuudha. In term of company effect social realm keessatti jechuudha. Kana jechuun triple bottom line ammoo dirqamni jiru kaampaaniin tokko maal godhuu qaba jedhee triple bottom line waan inni detect corporate social responsibility detect godhe maal godhu fidee society fidee jechuudha. Society fidee environment fidee economy fidee jechuudha. Society keessa maal jira employee will being ta'uu qaba. Fair trading tokko community stakeholderiin qabaachuu qaba jechuudha kaampaanii kana keessa. Kana jechuun economic jedhanii reviewing jiraachuu qaba, growing jiraachuu qaba, costing illee gabbuu danda'u qabdi jechuudha. Inni kaan ammoo maal qaba waan kan itti aanu maali environment lafa san illee itti fayyadamuu qaba. Lafa keessa dhaqee dhaabbasan itti fayyadamuu kaampaanii jiru san carbon footprint illee eeguu qaba.
Waste gaafa immoo kaampaanii sana tortora gabbaas environmentii sana eegu. Kanaafuu wantoota environmentii jalatti ramadame keessa environmentii jala kan jiru land use illee ni jira, kaarboonii fi wastiin kun environmentii jalatti ramadamee jira isaan kana jechuudha. Kana jechuun soshaalii keessatti immoo wantoonni hawaasaa hojii kaampaaniin godhu qabu wantoota sadii employee well-being, fair trade fi community stakeholder illee jira jechuudha. Kana jechuun sadaffaa ekonomii keessatti immoo revenue growth fi costii wantoonni sadeen kun baay'ee murteessaadha jira. Kam triple jechuun maal sadii jechuun maal social, environmental, economic kan jennuun san jechuudha. Economic responsibility socially fi kun kan yoo jenne economic sustainability jechuun long term financial solidity over more volatile and short term profit or no matter how high kan jennuun jechuudha. Economic sustainability. Corporate have responsibility to create business plan allowing stable and prolonged action. Social responsibility no more value balance people living and the way we live. Kan jechuun economic sustainability ta'uu ma baqa financial solidity qabaachuu qabda. Kan amma ammatti inflation garagaraa dhufte short term profit illee ta'uu no matter how high short term profit illee ta'uu garuu solidity over volatile kan ta'e economic responsibility qabaachuu qabu akka triple bottom. Social responsibility ammoo balancing jiraachuu qabu. People hawaasa keessa jiraatuu fi way we live hawaasa the way we live karaa namni tokko namicha keessa hojjetu san ittiin jiraatullee baalaansii ta'uu qaba jechuudha. Kana jechuun kan namni hojjetaan achi keessa hojjetullee safetiin isaa eegamuu qaba jechuudha. Kana jechuun fair trade movementiin ammoo ethical imperative share opportunity and wealth illee jiraachuu qaba jechuudha. Kana jechuun opportunity yoo jiraate hawaasni naannoo saniitti illee opportunity sana kan laachuu fi qabu. Ammallee guddinni illee hawaasuma sanii wajjin tokko hawaasni guddee xiqqaate inni biraa guddatu ta'uu qabu jechuudha. Kan environmental sustainability maal ta'uu qaba? Environmental kan maal economic dhaan kan dura lammaffaan social inni sadaffaa maal environmental sustainability jechuudha. Kana jechuun firmiin tokko jechuun natural resources jiru san especially oil fueling engine yoo ta'e clean air illee ta'uu danda'a, breeze ta'uu water the we drink kana jechuun are limited. Dhumu wantoota garagaraa fakkeenyaaf bishaan illee jiru naannoo san jiru itti fayyadamee maal godhuu danda'a jechuudha. Kana jechuun oil yoo ta'e illee oil engine baasuu illee yoo ta'e clean air we breeze ammallee kana jechuun environmental sustainability inni qabu. Hawaasa naannoo saniitiif yoonii fi hawaasa naannoo saniitiif wanta ta'u taate environmentiin clear area nuti keessatti hojjennu san qilleensa isaa nisu haaroo ta'uu qaba jechuun bareedaa clean kan ta'uu qaba jechuudha. Oil fueling yoo ta'e waa qotu yoo ta'e amma injaanii gargara bishaan baasuu takka immoo yeroonii fi kaampaanii hojjetu tortora fuudhee takka immoo waste isaa waan qushaasha balfa garagaraa fuudhee hawaasa gallakkisee ayirii naannoo san kanii fi kan warrimmaan achi keessa hojjetu ofitti fudhatu takka immoo naannoo san miidha ta'uu qabu jechuudha. Kanaafuu limited ta'uu qabu. Nonni water we drink are limited illee ta'uu danda'a jechuudha. Kana hundarra xiyyeeffatee environmental sustainability illee of keessaa qaba jechuudha. Kana if those things deteriorate significantly or children will not able to enjoy same quality of life most of us experience. Kanaafuu naannoo sanitti daa'imni keenya yoo kanii fi naannoo san akkasii bifa saniin kan baddu bishaan qulqullaa'u bishaan illee hin qulqullu. Kana jechuun yoonii fi naannoo san tortora balfa kon achi galagisu taate balfi kun lafa seena bishaan goggoisa lafti ni baddi bishaanummaan namni dhaabbatullee dhugullee widiree limit dhaabbachuu danda'a nama jira. Kana jechuun ijoolleen keenya immoo daa'imni naannoo san jiraachuu irratti baay'ee nama rakkisaa jechuudha. Kanaafuu kaampaaniin tokko soshaalii eeguu qaba akka triple bottom line itti environment eeguu qaba economy illee eeguu qaba jechuudha. Stakeholder theory immoo theory akkamii? Stakeholder theory are described by Edward Freeman and other the mirror image of corporate social responsibility jechuudha. Instead of starting business and looking out into the world to see what ethical obligations are there, stakeholders starting the world. Okay, it is a list or describe those individual or group who will be affected by or affected company action. Asks stakeholder theory. What is the legitimate claim on the business? What is the right to
to what is the right do they have with respect to company action and gaaffilee kanneen list it is list lafa kaa'ee and describe the most individual groups kan namoonni dhuunfaa kun groupoonni hedduun jechuun those group who will be affected by kan company action kan company gocha kaampaaniitiin kan miidhamullee gaaffilee wantoota kana kan of gaafachuu takkaammoo list godhu dirqama jechuu kana jechuun what are their legitimate claim on the business, what is the right do they have with respect to the company action, what kind of responsible and obligation can they justifiable impose on particular business. Stakeholder theory affirms that those who live are touched by corporation hold a right and the obligation to participate in directing it. Kana jechuun stakeholder theory naannoo san keessa kaampaaniin tokko dhaqee naannoo tokko keessa yoonii fi gabaabdumatti jechuun gabaabsee ibsuudha. Naannoo tokko keessa dhaqee kaampaaniin tokko yoonii fi kan hojjetu taate hawaasni naannoo saniitiis keessatti hirmaachuu qabu bifa sheeriitiin illee tokko bifa waamu. Amma fakkeenyaaf naannoo tokko keessatti kaampaaniin tokko yoonii fi kanii fi balfa galleessu taate dhalataan naannoo sanii keessatti hirmaatu taate naannoo saniif ni quuqama waan ta'eef naannoo san keessatti immoo naannoo hawaasaa sana akka miidha waan barbaaduuf yaada biraa takkaama bakka buusee naannoo san seefti godhuu danda'a. Kana jechuun yookaan ammoo hawaasa naannoo sanii boordii keessaas galchanii akka waan isa waa'ee hiree ofii murteeffatu direct waan sana akka inni kallattiin itti hirmaatee fi hooganu godhuu danda'u qabaa jechuudha kaampaaniin tokko. Kana jechuun kaampaaniin san naannoo sanii yoo namni itti hirmaate hawaasni naannoo saniitis nama keenya keessa jira jedhu kabajuu guddinni akkasii jira jechuudha. Malee ati dheektee achi deessee karaa qofa baastee waan gargaraa gootee waan danda'amu qofa osoo hin ta'in isaanillee of keessa galchitee hawaasni san eenyummaa kaampaanummaan san kafii akkatti fakkaatu ta'uu qabaa jechuudha kaampaanii san. Business ethics principleota jira. Business ethics there are certain universal ethical principles jira. Managers of entrepreneurs must be kan inni hojiirra oolchuu takkaammoo hubachuu qabu jechuudha. Ethical value translated into language establishing standard rule and kind of behaviorota garagaraa principleota kan afaan garagaraatiin qophaa'ee jira. Fakkeenyaaf principle kamiifaa jira ethics keessatti businessal value most people appreciated kan ta'e honesty jira, integrity jira, promise keeping kan trustworthiness jira, loyalty jira, fairness jira, concern with namoota biraatiif yaaduu, nama biraa kabajuu, seeraaf bitamuu, waan bakka amanamummaa qabaachuu, leadershipummaan jiraachuu, ammallee reputation kaampaan maqaa gaarii qabaachuu, mooraalii eeguu, itti gaafatamummaa accountability jiraachuu, loyalty jiraachuu, integrity, honesty wantoota kunneen hundinuu maali wantoota characteristics of yookaan ammoo value most of people ethics keessatti ittiin fayyadaman most of people appreciate godhe akka ethical behaviority fudhatamee ittiin hojjeta akka principality fudhatanii business ittiin gaggeessan ta'uu qabaa jechuudha. Kanneen hundinuu ethical behavior keessatti ramadamaa jechuudha. Kanaaf kanarraa kan nama asirraa hubannu ta'a. Yeroo itti aanu koorsii biraatiin ammoo walitti dachaanu nama walitti deebi'u rabbiin waa godhu like share comment gochuu hin dagatina. Arraaba sitti haadhaabnu koorsii biraatiin walitti deebina nagaatti.